wal simachuu dhabuu gartuu dhiiga abbaa manaa fi haadha manaa wal faana ilaallaa jechuudha. Yoo wal simachuu baate rakkina akkamii uuma? Eenyurratti rakkina fida? Mucaa uumamuu irratti rakkina akkamii fida kan jedhu sirriitti gad fageenyaan isinitti himaa jechuudha. Yoo wal simachuu baate qoricha sana fudhachuu yoo baannes rakkina maalii qaba kan jedhanillee ni jiru jechuudha namoonni baay'een. Wal simachuu baate yoo qoricha sana hin fudhannee komplikeeshinii yookaan xaaxaan uumamu maalidha? Qorichi sun iyyuu faayidaan isaa maali? Maaliif barbaachise? Qoricha sana kennuun maaliif barbaachise? Qoricha antaayidii jennee waamnu torbee 28 irratti yookaan ji'a 7 irratti kan kennamuu fi akkasumas immoo erga mucaan sun dhalatee sa'aatii 72 keessatti kan kennamu faayidaan isaa maali? Yoo fudhachuu baanne rakkina akkamii nurra geessisa? Yeroo kamimmoo wal simachuu dhabuun abbaa manaa fi haadha manaa uumamaa? Kanshi gartuu dhiigaa maalii yoo ta'e, kansaa immoo gartuu dhiigaa isa kam yoo ta'e wal simachuu dhabuun gidduu isaaniitti uumamaa kan jedhu gaaffii namoota baay'eeti. Kana sirriitti nuuf ibsii kan jedhu keessaan na dhaqqabeera. Hamma dhumaatti na hordofaa gaaffii kana deebistanii hin kaastani. Baay'ee salphiseen isiniif ibsuu nan yaala. Namoota biraafillee ibsuu dandeessu jechuudha. Namoota isin gaafataniifillee ibsuu dandeessu. Kana beekuun isinirraa eegamaa jechuudha. Sababiin isaa namni hin fuunes namni hin heerumnes jira jedhee yaadu gara fuulduraatti ni fuudhaa ni heerumaa. Baay'ee muraasa namoonni hin heerumne namoonni hin fuune. Kanaaf gartuu dhiiga kana wal simachuuf simachuu dhabuusaa beekuun keessan dirqama isinitti ta'aa jechuudha. Dubartiin tokko ulfooftee gaafa mana yaalaa hordoffii jalqabdu dubartii hundumaaf gartuun dhiigaa ni hojjetama. Gartuun dhiigaa kun kan hojjetamu faayidaan gartuu dhiigaa qorannoo gochuu keessaa inni tokko wal simachuu dhabuun gartuu dhiiga abbaa manaa fi haadhi manaa akka hin uumamneef faayidaa biroos qabaachuu ni danda'a. Garuu isaan keessaa tokko kan nuyi gartuu dhiigaaf qorannoo goonuu dubartiin tokko gara dhaabbata fayyaa ulfi uumamee yeroo hordoffii dhuftu dubartii hundumaafuu gartuu dhiigaa ni hojjetamaa jechuudha. Sababiin isaa wal simachuu dhabuun gartuu dhiiga abbaa manaa fi haadha manaa akka hin uumamneef. Inni gara biraan immoo yoo dhiignillee ishee barbaachisee dhiiga kennuuf yeroo deessu yeroo opereeshiniidhaan deessus haa ta'u yeroo ciniinsuudhaan dhiiguun jiraachuu danda'a. Wantoonni kun waan jiraatanii fi isaafillee dhiiga ta'uu filuufillee akkasumas immoo wal simachuu dhabuun gartuu dhiiga abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti akka hin uumamneef gartuu dhiigaa dubartii ulfaa hundumaaf ni hojjetamaa jechuudha. Wal simachuun gartuu dhiiga abbaa manaa fi haadha manaa yeroo kamii kan inni asirratti seenaariyoo afurtu jira. Seenaariyoo afurtu jira. Inni tokkoffaanii akkuma asirratti isinitti mul'atu inni kuni haadha manaa as immoo abbaa manaatu jira. Yookaan asirratti XY yookaan kan ammoo XX jechuu dandeessu haadha manaatu as jira. As immoo abbaa manaatu jira jechuudha. Tokkoffaa irratti haati manaa poozitiiva yoo taate yookaan RH poozitiiv yoo taate kana jechuun A poozitiiv, B poozitiiv, AB poozitiiv yookaan O poozitiiv. Haati manaa jalqabuma poozitiiv taanaan heedeekii keessan fixxanii jechuudha. Rakkina uumu tokko hin qabu isheen jalqaba poozitiiva taanaan. Abbaan manaa waan barbaade yoo ta'u poozitiivas haa ta'u negatiivas haa ta'u poozitiivas haa ta'u negatiivas haa ta'u isheen poozitiiva taanaan jalqaba rakkina uumu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf kun raayit rakkina uumu waan hin qabneef raayit goonee darbinaa jechuudha. Seenaariyoo tokkoffaa raayit goonee darbina. Rakkina uumuu hin qabu isheen poozitiiva taanaan. Kan abbaa manaa testis goone testis gochuu baanne qorannes qorannuu baannes isheen poozitiiva taanaan rakkina uumuu hin qabu jechuudha. Poozitiiva kan jedhamu A poozitiiva, B poozitiiva, AB poozitiiva yookaan O poozitiiva ta'uu dandeessi isheen. Rakkina uumuu hin qabu jechuudha. Raayit goonee darbina. Seenaariyoo tokkoffaan isheen poozitiiva ta'uu dandeessi. Abbaan manaa poozitiiva yookaan negatiiva ta'uu danda'a jechuudha. Rakkina uumuu hin qabu isheen poozitiiva taanaan jalqaba. Inni gara biraan isheen negatiiva yoo taate haadha manaan negatiiva yoo taate asirratti akkuma argitan A negatiiv, B negatiiv, AB negatiiv, O negatiiv yoo taate kana keessaa negatiiva yoo taate isheen
abbaan manaas neegatiiva yoo ta'e rakkina uumuu hin qabu. Kunis raayit. Kanas raayit goonee darbinaa jechuudha. Inni lammaffaas raayit goonee darbinaa jechuudha. Raayit goonee darbinaa rakkina uumuu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Neegatiiva fi neegatiiva rakkina uumuu hin qabu tokkoyyuu. Neegatiiva isa kanaa fi abbaan manaas neegatiiva, haati manaas neegatiiva yoo ta'an jechuudha. Inni gara biraanii yoo haati manaa isa sadaffaa kana argaa jirtu poozitiiva taatee kana jechuun A poozitiiva, B poozitiiva, AB poozitiiva, O poozitiiva. Isheen poozitiiva taanaan jalqaba irratti akkuma isheen poozitiiva yoo taate rakkina uumuu hin qabu. Abbaan manaas poozitiivas yoo ta'e neegatiivas yoo ta'e jenneerra. Kanas raayit. Homaa rakkina uumuu hin qabu. Isuma tokkoffaatu irra deebi'ee dhufe jechuudha. Isheen poozitiiva taanaan rakkina uumuu hin qabu. Abbaan manaa neegatiivas ta'e poozitiivas ta'e rakkina uumuu hin qabu waan ta'eef homaaf hin dhiphatina. Haati manaa poozitiiva taanaan jechuudha. RH poozitiiva. Ooyi A poozitiiva, ooyi B poozitiiva, ooyi AB poozitiiva yookaan O poozitiiva taanaan isheen poozitiiva taanaan rakkina uumuu hin qabu. Wal simachuu dhabuu waan fidu hin qabu jechuudha. Isa arfaffaarra kan sirriitti caqasuu qabdu jechuudha. Inni arfaffaa maali? Isheen negatiivaa, A negatiiva, B negatiiva, AB negatiiva yookaan O negatiiva isheen negatiiva taate abbaan manaa poozitiiva taanaan. Inni immoo A poozitiiva, B poozitiiva, AB poozitiiva, O poozitiiva yoo ta'e isheen negatiiva. Negatiiva pilaas poozitiiva yoo ta'e. Isheen negatiiva taatee abbaan manaa poozitiiva yoo ta'e. Isheen poozitiiva taatee abbaan manaa negatiiva yoo ta'e rakkina uumuu hin qabu. Garuu isheen negatiiva yoo taatee abbaan manaa poozitiiva yoo ta'e rakkina uumuu qabaa jechuudha. Kanaaf wal simachuu dhabuu yaaduuf isheen negatiiva ta'uu qabdi. Jalqabuma yaaduuf poozitiiva taanaan wal simachuu dhabuu abbaa manaa gartuu dhiiga haadha manaaf abbaa manaa yaaduu hin qabnu. Isheen poozitiiva taanaan. Isheen negatiiva taatee abbaan manaa poozitiiva yoo ta'e. Isheen negatiiva taatee abbaan manaas negatiiva yoo ta'e waan nu yaaddessu tokkoyyuu hin qabu. Negatiiv homaa rakkina hin qabu. Garuu isheen negatiiva taatee abbaan manaa poozitiiva yoo ta'e qofaadha. Seenaariyoo kana qofaadha kan sin qabachuu qabdan. Haati manaa negatiiva kunoo. Abbaan manaa immoo poozitiiva. Abbaan manaa immoo kunoo akkuma asirratti argitan poozitiiva yoo ta'e negatiiva haadha manaa poozitiiva abbaa manaa AM. Poozitiiva abbaa manaa. Kanaaf negatiivaa fi poozitiiva yoo ta'an qofaadha kan nuti rakkinni jira jennee yaadnu. Negatiivni kan haadha manaa ta'uu qaba. Poozitiivni kan abbaa manaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf abbaan manaa negatiiva yoo ta'e ammas fixnee jechuudha. Finish heedeekii keenya. Negatiiva taanaan wal simachuu dhabuu waan uumuu hin qabu. Kan abbaa manaa negatiiva taanaan. Kan haadha manaa negatiiva ta'ee kan abbaa manaa poozitiiva yoo ta'e qofaadha. Kanuma duwwaa qabadhaa. Kana duwwaa qabaannaan isin gahaa jechuudha. Kan haadha manaa negatiiva pilaas kan abbaa manaa immoo kan abbaa manaa na jalaa sissiiqaa jira soorii. Kan abbaa manaa immoo poozitiiva. Kan haadha manaa negatiiva ta'ee kan abbaa manaa immoo poozitiiva yoo ta'e qofaa rakkinni uumamuu danda'a jechuudha. Rakkinni kan uumamu yoo kan haadha manaa negatiiva ta'ee kan abbaa manaa immoo poozitiiva ta'ee yoo warri kun lamaan wal quunnamanidha jenneerra. Kan haadha manaa negatiiva kan abbaa manaa immoo poozitiiva yoo ta'edha jenneerra. Yoo seenaariyoon kun uumame maal gochuu qabna? Akkamitti immoo yaaluu dandeenya kan jedhu isinitti himaa jechuudha. Dubartiin bileed guruppii negatiiva qabdu yookaan RH negatiiva qabdu A negatiiva ta'uu danda'a, B negatiiva ta'uu danda'a, AB negatiiva ta'uu danda'a, O negatiiva ta'uu danda'a. Abbaa manaa poozitiiva qabu faana kana jechuun RH poozitiiv. Inni A poozitiiva qabaachuu danda'a, B poozitiiv, AB poozitiiv yookaan O poozitiiva ta'uu danda'a.
isheen negatiiva inni poozitiiva. Warri kun yoo walitti dhufanii ulfi uumamee inni tokkoffaani maal gochuu qabna? Ji'a torba irratti yookaan torbee 28 irratti indirect compass test kan jedhamu jira. Inni hojjetamee qorannoon isaa ta'ee qorichi antaayidii jedhamu ni kennamaa jechuudha. Faayidaan qoricha kanaa maayinni ji'a torba irratti kan kennamu kun akka dhiigni haadhaa fi kan daa'ima sanaa wal hin makne akkasumas immoo daa'ima ganaa uumamu ulfa isa ittaanuuf warri kun walitti makamanii antiboodiin uumamee daa'ima isa gara fuulduraa akka seelii dhiiga diimaa isaa hin nyaanneef ni gargaaraa jechuudha. Yoo seelii dhiiga diimaa sanaa distract godhee subsequent pregnancy yookaan ulfa ittaanuu fi maal uumuu danda'a? Keessumattuu ulfa ittaanu miidhaa jechuudha. Maal uumuu danda'a? Hir'ina dhiigaa uumuu danda'a. Erga mucaan sun dhalatee ijisaa bicaa ta'uu uumuu ni danda'a. Bishaan sammuu irratti kuufachuu akkasumas garaa irratti kuufachuu gadameessa keessatti uumuu ni danda'a. Inni gara biraan immoo even rakkina sammuu yookaan brain damage fiduu ni danda'a jechuudha. Aneemiyaasitti fiduu danda'a jechuudha. Hemorrhagic disease of newborn inni kan waamnu fiduu ni danda'a jechuudha daa'ima sana irratti. Kanaaf ji'a torbaffaa irratti qorichi kun kennamuu qabaa jechuudha. Indirect compass testiin erga hojjetamee ji'a torba irratti qorichi antaayidii kun dubartii seenaariyoo kana guutuuf kennamuu qabaa jechuudha. Inni gara biraan erga deessee gartuu dhiiga mucaa sanaa hojjetamee gartuu dhiiga mucaan sun kan haadha isaarraa faallaa taanaan kan ishee negatiiva ta'e kan sammuu kan abbaa isaa faana tokko poozitiiva taanaan ammas sa'aatii 72 keessatti akkuma deesseen qorichi kun ni kennamaa jechuudha. Qorichi kun yoom kan kennama? Sa'aatii 72 keessatti ji'a torba yookaan torbee 28 irratti ni kennama. Sa'aatii 72 keessatti akkamitti kennama? Gartuu dhiiga mucaa dhalatee sun hojjetamee gartuu dhiiga haadha isaa faana garaagara taanaan sa'aatii 72 keessatti akkuma deesseenis ni kennama. Sababiin sa'aatii 72 keessatti akkuma deesseen kennamuuf immoo ulfa gara fuulduraatti uumamuuf rakkina akka hin uumneef. Maaliif wal makee jira waan ta'eef gartuu dhiigi mucaa sanaa fi dhiigni haadha sanaa wal makee waan jiruu fi haga ulfi inni ittaan uumamutti dhiiga haadhaa sana keessa turee mucaa lammaffaa irratti yookaan sadaffaa irratti ulfa ittaanee uumamuu fi rakkina fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu sa'aatii 72 keessattis gartuun dhiiga haadhaa fi mucaa yoo garaagara ta'e qorichi antaayidii kun kennamuu qaba jechuudha. Qorichi antaayidii kun yoom kennama? Torbee 28 yookaan ji'a torba irratti yeroo ulfaa akkuma deesseen sa'aatii 72 keessatti. Sa'aatii 72 keessatti gartuun dhiiga haadhaa fi kan mucaa yoo garaagara ta'e yoo tokko ta'e hin kennamu. Kennuun hin barbaachisu jechuudha. Yoo garaagara ta'e garuu sa'aatii 72 keessatti ni kennama. Faayidaan antaayidii kun immoo akkuma isinitti hime mucaa gara fuulduraatti uumamuu fi riskii hir'isuu fi aneemiyaa yookaan hir'ina dhiigaa akkasumas immoo hemorrhagic disease of newborn inni kan waamu isa hir'isuu fi jaandisii hir'isuu fi yookaan iji isaanii bicaa ta'uu hir'isuu fi akkasumas immoo brain damage hir'isuu fi wantoota kanaaf ni fayyada jechuudha. Yeroo kana qofaa miti yeroo biraallee kennamuu danda'a jechuudha. Antaayidiin kun qoricha antaayidii kun yoo dubartiin sun neegatiiva taate abbaan manaa immoo poozitiiva ta'e yeroo irraa bahullee ulfi yeroo irraa bahullee kennamuu qaba jechuudha. Sa'aatii 72 keessatti yeroo ulfi gadameessaa dhalatti uumamee ulfi sun illee yeroo operaasyooniitiin bahullee kennamuu qaba. Yeroo piroosiijeriin tokko hojjetaman illee kennamuu ni qaba. Yeroo ulfaa dhiigullee yoo jiraate kennamuu qaba jechuudha. Antaayidiin kun yoo dubartiin sun gartuu dhiiga ishee neegatiiva ta'e abbaan manaa ishee immoo poozitiiva yoo ta'e yeroo ulfaa fi yeroo deessee qofa kennama otoo hin taane yeroo irraa bahus yeroo ulfi gadameessaan ala uumamus akkasumas immoo yeroo piroosiijerii yookaan immoo sarjariin hojjetamu yeroo ulfaa dhiiguun karaa gadameessaa yoo jiraates qorichi antaayidii kun kennamuu qaba jechuudha. Sababiin isaa ulfa ittaanuuf of eeggannoo gochuuf jechuudha. Galatooma